gatiin boba'aa dabaluu fi faalamni qilleensaa rakkoowwan akka addunyaatti mudatanidha. Yeroo rakkoowwan kunneen sodaataa dhufanitti Itoophiyaan anniisa haaromfamanitti fayyadamuuf imala isheen taasisaa jirtuun damee geejjibaatiin kenna tajaajila konkolaattota humna elektirikaan hojjetanitiin agarsiisaa jirti. Keessumaa hirkattummaa boba'aa jalaa ba'uu fi faalama qilleensaa hir'isuuf yaaliin taasisaa jirtu akka Afrikaatti fakkeenya ishee taasiseera. gabaabaa keessatti tajaajila geejjibaa hirkattummaa boba'aa jalaa baasuuf wayita konkolaattonni kunneen gara biyyaatti seenan mootummaan kaffaltii qaraxaa tokko malee akka seenan taasisuunsaa shoora olaanaa qabaateera. Kanaanis gatiin konkolaataa humna elektirikaan hojjetanii madaalawaa akka ta'uu fi tajaajila geejjibaa ammayyeessuu keessatti fayyadeera. Faayidaan kun magaalaa Finfinnee irra darbee kutaalee biyyattiifis dhaqqabeera. Marree konkolaattota humna elektirikaan hojjetan lakkoofsaan heddummeessuu qofaa osoo hin taane hojiiwwan buufata chaarjessa konkolaataa babal'isuun tajaajilli si'ataan akka jiraatu taasisa. Kanuma giddu galeeffachuun buufataalee chaarjessa konkolaattotaa magaalattiitti hojjetamanii dabalata tajaajilli elektirikaa Itoophiyaa buufataalee chaarjessa konkolaataa bakka tokkotti konkolaattota 24 chaarjessuuf humna qabu eebbisiisuun tajaajilaaf banaa taasiseera. Saganticha irratti argamuun haasaa baniinsaa kan taasisan hojii gaggeessaa olaanaan tajaajila elektrikaa Itoophiyaa Injiinar Geetuu Garramoo Itoophiyaan damee geejjibaatiin murtoo yeroo gabaabaatiin rakkoowwan gara furmaataatti jijjiiruu dandeesseetti jedhan. በኤሌክትሪክ ኃይል የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎችን በአገር አቀፍ ደረጃ ለማስፋፋት tajaajila geejjibaa konkolaattota humna elektirikaan socho'anii babal'isuuf karoora qabame dhugoomsuuf buufataalee konkolaattonni kunneen itti chaarja'an babal'isuun murteessaadha. Fayyadamtootaafis tajaajila ammayyaawaa akka argataniif karaa saaquunis barbaachisaadha. Guyyaa har'aas buufanni chaarjessa konkolaataa 24 bakka tokkotti yeroo tokkotti keessummeessuu danda'utu bakka kanatti hojii eegale. Ministeerri Deetaan Ministeera Geejjibaa fi Loojistiksii Obbo Barrihoo Hasan gama isaaniin ergaa dabarsaniin konkolaattota humna elektirikaan hojjetan tajaajila isaanii babal'isuun imala badhaadhinaa biyyattiin eegaltee waliin kan deemudha jedhaniiru. በአራት በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ከዜሮ ተነስተን 115000 እስከ 100 waggoota afuriin caalle keessatti konkolaattota humna elektirikaan socho'an lakkoofsaan konkolaattota 115 hanga 140 ta'an tajaajila akka kennan taasisuun danda'ameera. Kana qofa miti dhaabbilee konkolaattota kanneen oomishuu danda'an 17 hundeessuunis danda'ameera. Kutaalee biyyattii garaagaraattis konkolaattonni kunneen tajaajila akka kennaniif taasifameera. Obbo Mangistuu Asras tajaajila elektirikaatti daayirektara ogummaa injiinaringii yoo ta'u tajaajila geejjibaa ammayyeessuun yaadama dijitaalaa Itoophiyaa 2030 dhugoomsaa jedhu. Daqiiqaa lama keessatti kaarboon dioksayidii kiiloo 4.2 seevii goone clean energy 7.2 gara siistamiitti galchine gatii boba'insaaf gatii elektirikii wal bira qabne yeroo ilaallu dhaabbanni keenya taarifa 3 qaba. Steep taarifii jenna. Halkan sa'aatii 4 amma sa'aatii 12tti kiiloo wattaaworiin tokko birrii 14dha. Guyyaa keessa birrii 16. naannoo sa'aatii 11 amma sa'aatii 3 halkan keessaa immoo birrii 18 jalqabnee jirra jechuudha. Itoophiyaan qabeenya uumamaa hedduu qabduun tajaajila humna ibsaa fi geejjibaatiin walitti hidhamiinsa biyyoota ollaa waliin uumuuf yaaliin isheen taasiftu faayidaa dinagdee hedduu kan qabudha.